Video kana amma dhumaatti obsaan naggeeffadha. Boru rakkoon tokko otoo sinirra hin gahin arra waan baruu qabdan tokko sinii qabadhee dhufe. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka sin jirtanitti siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kooti nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessan viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qabadhee siniif dhufe. Waan obboleettii keenya shamarree tokko gubbaarra ga'e tokkoon siniif qabadhee dhufe. Isa siniif himuudhaaf jecha warroonni aaraa mana koo dhuftan har'a tokko jettanii kan dhuftan maamila naa ta'u hin dagatinaa siniin jedha. Warri dursa jirtan immoo laayikii sheerii illee godhaan siniin jedha. Baay'ee kanas sin jaaladhu kanas sin kabaju hundumaa keessanuu viidiyoo tokko sinii qabadhee dhufe. Innis obboleettii keenya tokkorra waan ga'e keessattuu Dubaayii keessatti waan ishiirra ga'e obboleettiin kun ofiishiitiin afaan ishiitiin natti haasoftee kan turte jechaadha. Wanti kun narra gahaa sirra ga'uu danda'a boru yoo of eegganne malee jechaadha. Obboleettiin kun mana madaamii kan hojjettu otoo hojjechaatii jirtu manni sun ta'uufii dide. Manni kun gaafa ta'uufii didu mana biraa jijjiirrattes ta'uufii dide. Manni lammaffaa ta'uufii didnaan gaaf kaanitti baatee badde jechaadha. Baatee gaafa baddu ijoollee bira dhattee otoo achi taa'aatii jirtu mana hojii barbaaddachaa turte jechaadha. Gaaf kanatti mana hojii yeroo ishiin argattu keessatti manni tokko ta'uufii didee ammas tokko ta'uufii didnaan ammas mucaa dhiiraa tokko innis afaan Oromoo kan dubbatu. Afaan Oromoo kan dubbatu mucaa dhiiraa tokko kottu hojii si argeera sin geessaa bakka hojii jedheen. Gaaf kaanitti mucaan kun dhugaadha bakka shoo namni kun nama afaan Oromoo dubbatu jettee waarratteetu bakka hojii nageessa jettee wajjiniin deemte. Yommuu deemtu kana keessatti makiinaa isaatiin nu qabatee nu fuudhee deeme nu nama 3 jette. Dubara 3 hojii sin gashi jedhee waarrateet makiinadhaan nu fuudhee deeme jette. Dubaay magaalaa keessaa fuudhee deeme. Yeroo kanatti yeroo nuun deemu halkan nuun deeme jette. Dhaggeeffadhaa daraa keessan boru waa sinirra ga'uu danda'u obboloota kiyya. Halkan nu fuudhee deeme jette. Gaafa inni halkan nu fuudhee deemu eessan nu dhaxxaa maaliifiin halkaniin nu fuutee deemtaa hin jedheeni jette. Otoo halkan deemaa jirru shoorxarraa nu qabee daandii jallisee waarratee nu qabee otuma jedhu lafti nuti dukkanaa'ee halkan qixxee nuti ta'e jette. Yeroo halkan qixxee nuti ta'u kana bakkee sharaa godhatanii bakka jira wayiitti nu geesse jette. Silaa mana madaamii sin geessa jetteetu nu fuutee baate maalidha kunii jedhee ani gaafannaan miciyyoon tokko Amaaradha. Anis miceewwan ishiin tokko immoo Oromoodha jette. Oromoon nuyi lamadha warri wajjin deeman Amaaraan takka jette. Gaaf kaanitti mucaan kun nu fuudhee waarrateetu bakka sharaa waxxaratanii jiran bakka omtuun jirre achi nu geesse ijoollee baay'een achi keessa jiru. Kaan isaanii sharaa tokkoffaarra jiru nu immoo sharaa ishii gargadaantu ishii waxxaran takka jalatti nu teechise jette. Gaafa inni nu teechisu waraabessi iyyuusaa inni eenyu of harkaa qaba jettee qawwee jechaadha. Qawwee xiqqoo kana of harkaa qaba. Inna achii booda qawwee kana of harkaa qaba waraabessi an akkasiin jirutti lafa baadiyyaa wayii nu geesse. Lafti lafaaf halkani jette ibsaan hin jiru jetteetti micaa'oon tun jechaadha waan ishiirra ga'e. Yeroo inni akkanatti bakka ishoo halkan ta'u irrafnaan on jedhette. Akkamitti as rafnaan nan asuma bullee barii mana madaamii sin geessaa dheette. Ishi jedheen gaaf kaanitti nu daffaruu ka'ette. Yeroo ishi jennu kana anaa fi nu dubara sadan san nu bira rafee waarrateetu nu daffaruu ka'ette. Yeroo inni nu daffaruu ga'u gaafa inni waan akkasii nutti haasa'uun ana waan akkasii hin dalagu isaaf biyyaan baane tokkoffaa hojii sin gashi jettees mana kanatti nu waamte kasi wajjin hin baane afaan keenya dubbatta maalan ta'u immoo waan akkasii sin irratti raawwadha jettee nutti haasofta. Ilaa ani waan akkasii hin raawwadhu waan akkasii irratti raawwatta taanan kunoo xiyyitii qabdu kana amma fuudhitoo natti naqi kanattu na baasan jedheen jette. Murteeffadhe duudhaaf naan jette jechaadha. Yeroo sana keessatti achumarraan sodaan tokko omtuu wanti tokko narraa dhabame yoon du'es omaa miti daffaramuu irra dheetuman najjeese jedheen jette. Hoggaan murteeffadheen najjeeseedhuun yoona inni
ana dhiisee warrattee ishee amaartiitti sana daffaruu kajeeletti. Ishiinis akkasuma murteeffattee waan jirtuuf ishiinis akkas jetteetti. Odoo halkasaan akkasitti nuun lolaa buluu lafti bari'ee gaafa lafti bari'uu jette ammas mana madaamii nu geessette. Mana madaamii otoo hin taane mana amaartiitti yeroo bira geenyu ishiin afaan amaariffaa dubbatti. Ana amaariffaa nan dubbadha garuu jette achii booda koottu naan jetteetti. Madaamiyaa ishiin mana hojjisiistochaadha ka amaartittiin. Gibbiin ka ishiitu qaxaree hojjisiisaa koottu naan jetteetti. Manni kun mana nyaatati jette waasaa waan beeku mana nyaatati jette achuma haaluman dhaabaddeetti ani. Carqii ol seessifadhu anillee tana hin jenne ol seessifadhu naan jetteetti. Achi yeroon ol seenuu haaluman dhaabaddee maaliidhaaf dhuftee hojiin ati dhufteef beektaa naan jetteetti odoo namicha mucaan achi hin deemin. Hojiin ani dhufeefi mana qulqulleessuudha isaaf na fidee isa jennaan ishii jedhee na fidee kanaafan dhufeen jedheen jette. Yeroon ani akkas jedhuun lakkii ati otoo kanaaf hin dhufne kanatti dhufteefi iddoo ciisicha dhiirotaatiif dhuftee naan jetteetti. Akkanumatti afaanii baafattee warratteetti ati iddoo algaadhaaf dhuftee malee mana qulqulleessituu ani mana keessaa nan qabaa naan jetteetti. Yeroo ishiin akkana naan jettu lakki ani kanaaf hin dhufne ani mana qulqulleessuudhaafan dhufe maalan fuudha bakka algaatii maalan godhaani bakka algaatii jennaan edaa niitittiin amaartitii sun ijoollee keenya achitti guurtee warratteetu inni kun daldaalee birriitti argateette mucaan. Ijoollee keenya achitti guurteetu warra zeegaa harabootaa kana jechaadha achitti birriidhaan irraa nyaattee warratteet ijoollee keenya irratti waan akkasii hojjette jechaadha. Hojii isaanii hojii udduu gurgursiisti jechaadha. Innaa waan akkasii na gooteette gaafa ishiin akkas naan jettuun lakki ani hin barbaadu. Bakkeen ani dhufe hojii hojjechuun dhufe nagatteen deemin jedhee mucaa qabaddeetti ammas. Nagatteen deemin nan deebi'a na deebisi bakka na baafteetti. Lafa si'aatii meeqa nuun deemette baadiyyaa nuun deemette bakka. Innaa yaa hordoftoota kiyya micayyoo sun maal gooti seetan achii booda naan deebi'an hin barbaadu inni birrii natti nyaateette tokkicha na kabaleette yeroo inni na kabalu keessatti fedhii hin barbaadu ana na deebisi. Bakka na baafteetti na deebisi ani hin barbaadu hojiin na taafu hin fedhan hojii akkanaa hojjechuudhaaf miti ani hojii qulqulleessituudhaan dhufe waan ta'eef waan akkasii hin fedhu jedheeni achumarra na deebisee warrateet odoo lalloluu ishiidhaan otoo wal lolanii birrii natti nyaate deebisee jette. Birrii natti nyaate san deebisee ijoollees akkasumatti isaan lamaan wajjiniin baane jette achumaan deebinee wajjiniin deebineette. Gizee eenyuudhaan nu gahu bakkeetti nu gateette isaan booda ijoolleetti iyyanne ijoolleen dhufanii nu fuudhan jette. Laalaa ijoollee keenya waan akkanaa kanatu jira. Eeyyeshaniitu waan akkanaa kanatu jira. Mana madaamitii siin baasanii warratanii koottaa hojii siin galchina siin jedhanii warrataniitu bootaan taanetti siin gurguratu yaa obboloota ko. Bootaa hin taanetti siin gurguratu. Akkanumaa waan hin taanetti dabarsanii siin kennu. Ormootatti dabarsanii siin kennu. Hin baay'inaa mana madaabii sanitti du'aa. Dhugaa murtoon koo kana jechaadha. Ijoollee mana madaabii keessatti rakkattanii dhiphattammoo odoo baa'uu baattanii biyya keessanitti odoo galtanii poolisiitti otoo iyyattanii rakkoo keessaa hoggaa rakkattan sana poolisiitti otoo iyyattanii poolisiin dhufee waarratee sinii furuu danda'a. Omaa siniin godhan ijoolleen keenya akkanatti ijoollee keenya gurgurachaa jiru. Ijoollee keenya Oromoo kana dhugaa akkanatti gurgurachaa jiru. Micoon kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Wanti ishiin natti haasofte jechaadha. Ani immoo ijoolleen kun irraa baratan ijoolleen rakkoo keessa jiran nan ba'ee hojjetadha jedhanii warri murteeffatan akka ba'anii toon hojjetan. Achumaa yoo ta'uufi baate gara biyyaallee haa galanii jedheen kana siniif qabadhee too dhufanillee. Akkasis sinin jedha kabajamoota hordoftoota chaanaalii kootii hedduu takka galatoomaa irraa waa barattu waa fudhattu jedhee yaade. Waan dhaggeeffataniif baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Akkanatti obboleettiin keenya kun waan hedduu keessa dabarte omtuu ishii irra hin geenye garuu waaqayyo ishii gargaare deebitee amma kunoo hojiillee galtee jirti. Gara biyya koon galattee murteeffattee jirti. Waaqayyo nagaan biyya ishiitti ishee agarsiisu sinin jedha. Kanuma sinin jechuu barbaada like share gochuu hin dagatinaa. Maamila koo ta'uu hin dagatinaa sinin jedha yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Amtuun tokkollee sinin argisinin jechuun barbaada. Bye bye turtii gaariin naaf qabaadha.